يزرع يا علماء أنك نوري دائي وجين دعوة وقاتو كولي بقرأة ترتن نموني أدثو ترياتنا سوكونا مجاليني ميرا كيسا قلت أفه وصو فيلمي وقاتو كولي ديما تري مجال أفر عما كان باقرأ يراد سلف ديفنس وانجران توكو جراولا كيساتي سلف ديفنس تكلا كلو بربادا راما هيدر an kanaaf haa ta'u dhooge osoo heedarwaan garaa qabu guutuu gadi hin guurre dubbiin ture asumatti shafaaffanamtee yoo rakkoon birallee boru dhuftee jettee akka faaxeen binti islaam tamana madaan faaxeen imoo jazbaantu waan qabdu isinii ergituu fi dafaa fida yaa ma faaxeen jazbaan jala kanaa itti naaftee yaa'eeti faaxeen jazbaa elmachuu yoo barbaadan jechuun warra sammuu qabu dubbiin qaata gale warra sammuu qabne akka elmatuuf isinii tolu dubbiin kun dafee shafaaffanaa irra ta'uu qaba. Anumaan badoo makiyyaan taa'uu qaba addisuu fida. Takka kaleessa koomentii dubbisee maalii arsii jedha siifan arsii jedha siifan arsii jedha maqaan isii. Wallaahi billaahi asli rabbiif jecha si jibbe amma faaxee donqoroo akkasiisan nin elmachuuf akka isinitti tolu faaxee donqoroo akkasiisan akka isinitti tolu. دفع والله ولدتي أرارتنا أرارة عند فيه وأنا كم كتي كوفيا والجوركم بلا إنه صارت لبو تكتي ورا باليو I miss you جرتا كوفيا قوتو كاتني كوفيا تو كاجا هيدر منا جو هاي صارت دي thank you so much يا ركون thank you نات Di fayyadari kiyyaatti wajjin baasanii birrii deebisisiin jechuun mala. Birrii gandaa deebisisiin maali? Ati wajjin ta'in booda birrii namaa deebisisiin jira rakkoo birrii godhatte giiftii aslii irraa kenna jechuuf. Hin ta'in akkattuu nuu taate waa takka hin kennin goota kiyya takka. Mini maal falliqum laante? Antee mini maal? Abaadar. Assalamu alaikum. Waalaikum salam dubbii ijoollee tanaa waa'ee kuma dhibba sadii samminamini wali araarsina sheer godhii fidi abdii yookiin nama abdii qabuu danda'u fida osoo dubbiin gadi hin baane waa baay'ee gabbaasaa mucaan. Salphina booda nuti uummanni keenya salphatu hin barbaannu akka olomaanii keenya illee salphatan hin barbaannu. Inni onnoo jennaan dhukkubsannaan wallaalta gaafa fayyaa qabu waliin daawwaa godhaa turte. Lakkisan hin jenne bar. Kaleessa obboleessa keeti har'a hin wallaalte rakkoon kun itti gallaan. Na caqasi kaa heedar akkamitti 300 fudhataa jedhaara bara dhugaadha dubbiin kun. Laa kallattimaa walirratti gaafanna kaa. San gaafadha yoo nama dhukkuburraa akka fudhatu taate heedaruu sirrii miti akka kiyyatti. Fidaa kaa. Sirrii miti akka yoo ka fudhattu sirrii miti. Hamiilee digdama wali guuree 100 fudhatu rakkoo maal qabu bulis. Akkamitti fudhatu nama dhukkuburraati. Akka shari'aatitti homaa rakkoon qabu. Inde ante to abaadar to laa hukmi anuu kana hin godha heydar miliyoona 20 guuree miliyoona tokko fudhate akka shari'aatitti rakkoon qabu. Akka kiyyatti sirrii miti. والله شيء كيف يدفع أكثر كوتي ما دكتور مليون ماكينة كبابر بنزل كبابر نو شيء كيف يدفع نصف سيدا اتحالات أنت تكاتا يهيدرين هيدر مليون تكتاو كباو تريسلا والله بالله مليون سدي ورب الكعبة حسابنا كسرفا كموتو ماتين اللي كشريات اللي 3 مليون من عام متى Adi san fudhattee ofii heedar sirrii ta'uu dhabuutti deebine. Ansi waliin jira yoo jarri dhufne akaantee akkasaallo. Anna mana deeggareeti achi waan naqichi waliin jira. Yoo jarri dhufan immootu qixxeetti araaf. Yoo jarri dhufuu dana nama heedari wajjin jira. Addunyaan guutuun yoo natti garagalte ana heedari wajjin du'u amma. Because amane kaa. Nu heedar irraa komii qabnaa yoo bar doktor heedar si amannee kiyyuu ati as baanaan qarqaaraa jennaan sababa keetii iyyuu si nu komii himataa jirru maal taata?
ummanni jedha fuula Haydar argine isattu akkanarra jira jennaaniif akkasitti dhaabbanne. Eka Haydar mana haga oocha viidiyoo haba'u. Maaliif dubbii kijibaa waa itti dabaluu waa irraa dhisu fuula keessa laallee hin taane jennaani bara. Taate. Abaazarri maa calliftan isin? Inni biyya ilaa jira waa biran geen. Abaazar sirkin siqaame rakkoo jira. Lakki wallahi rakkoo wayitu hin jiru ani waan dalage rabbiif dalage malee doolchi illee fudhanne sumuuni illee fudhanne Haydarillee akka fudhatellee beeku ani yoo fudhatellee an akka kiyyatti nama akkasi dhukkuburraa sirrii miti jedha. Wallo isitanii. Gabbuusi asii namichi kun naantanii arga. Wallo isaa miti wallahi. Hukumii kenname akka amantiititti hoo akkami? Lakki bakka hukumi illee hin geenne ani garuu nama akkasi dhukkuburraa fudhachuun sirrii miti akka ilaalcha kiyyaatitti. Yoo abbaan fedhaan kennee moo? Abdiin illee yoo abbaan fedhaan kenneef sinumaa rakkoo hin qabu. Yoo ani garuu abdii illee urga gaafsan asliin dubbiin aslii dhugaadha. Aslii waan dharaan dubbatu an jedheeni abdiin naan odaa yusilki illee hin kaasu ani illee hin dawwalleefi ani abdirraallee waa fudhee abdirree waa kennee miti sagalee ta'eefi viidiyoo waraabeef illee qarqaarsa illee arrabbiif jecha qarqaarsa innuun gubate jedhee qarqaarsa waallee irraa fudhanne waallee naan kennine san hin beeku. Yoo Haydar immoo kana ka fudhatu taate an akka kiyyatti Haydar nama akka gubate irraa kana hin fudhata jedhee illee yaadu yoo fudhate illee sirrii mitedha. Haydariin hin jaaladha. Abdiyoo. Abdiin maal ta'e atillee maa maxxansitee mira asii waa fudhatte atillee gaafas. Facebook irra maxxansitee turte. Facebook irra maxxansitee turte miti atu. Ammoo. Ani isinummaan maxxansinaan maxxanse kaahiriyyaa olomaa'ota kennati maxxanse. Illee gubatu isaa san argee maxxanse malee waan jennu ani Haydarillee garuu fudhatan jedhu yoo fudhatellee sirrii bitadha akka. Kostor maa jettarree isin? Azari dhiyoo kanatti qorreeffatee erga akkasitti bookkisaa jiru hin jiru doktor Laalimi dubbii taname xiqqoo ardhaaf kalessa jijjiirameera. Maal akka ta'e hin beekan. Mee viidiyoolee hin jijjiiramne ani hin jijjiiramne kinoo irruma. Sagaleen keessan maal hafe ustaaza? Laala silkii kiyya silkiitu rakkoo qaba. Okay. Silkii kiyyatu rakkoo qaba malee wallahi saniiti anarrallee borullee hin jijjiiramne waan jedhirraallee hin deemu. Ahmad Barsiisaa hoolotaa kun nama hukumii beekumi qoya hukumii gaafanna hukumii hadiisa fi quraana irra dhaabannee hukumii gaafanna dura. Barsiisaa hoolotaa seenime. Yaa abba mucuq nu godhee bar kun Ahmadiin kun subhaanallah isheetichi. Hoolota nuun jedhee bar. Wallahi. Maal isheen akka nama arrabsu. Wallahi mucuq nu godhee bar. Warra TikTokii kana baanaa bar. Ahmad Barsiisaa hoolota laa ilaaha